Yooyyaa akkam jirtu fayyaa keessanii babaaroof fayyoo nageenya waaqayyoo bakka jirtanutti isinii ta'uuti warri miseensa Roosif Akaadamiin ta'anii yeroo ammaan tana subscribe gochuun nu bira dhaabadhaa. Gara kutaa barnoota keenyaadhaatti yeroo darbinu assembly language yookaan koorsii haaraa tokko qabadhee isinii dhufeera. Koorsiin kun Java keessattillee PHP keessattillee C++ keessattillee isin barbaachisa waan ta'eef maaf jennaan akkaataa architecturii fi yookaan akkaataa haardweerii fi sooftiweerii waliin hojjetu sirriitti nu barsiisa waan ta'eef kutaa kana keessatti hadha ilaallu chapter 1 jechuudha. Basic concepts kan jedhudha. Basic conceptiin kun basic haa ta'u malee I think baay'ee isin barbaachisa. Kanaafuu asirraati information argachuu dandeettanii telegiraamiin kee Roosif Akaadaamii jedha. YouTubein kiyallee Roosif Akaadaamii jedha. Facebookiin illee akkasuma Roosif Akaadaamii jedha. Lakkoofsi bilbila kiyyaa kan jedhu kana Duwwaa 974551382 kan jedhu kana isa kanaan argachuu dandeettanii warri kallattiin naa bilbila jirtan waan ta'eef karaa saniin naa bilbilaati na bira dhaabadhaa. Hadhaa kutaa keenya hadhaa keessatti assembly language maalidha? Virtual machine concept isaa maalidha? Data representation fi boolean operation kan jedhu as keessatti ilaalla. Garuu caalatti kan ilaaluudha assembly language haga data representation highlight isaa ilaallee boolean operation fi data representation kutaa lammaffaatti isinii qabadhee dhufa. Kanaafuu isa kana mee ilaalla. As jalatti hadha kan barannu assemblerii maalidha? Linkerii maalidha? Debuggerii maalidha? Inni sirriitti ilaalla. Achi jalatti immoo types of assembler kan jedhu jira. Types of programming modes kan jedhu jira. Characteristics of assembly language kan jedhu, importance of the assembly language versus high level language keessatti assembly language keessatti wal bira qabnee ilaalla. Koodii yeroo barreessinu yookaan programming tokko yeroo barreessinu high level language irratti yeroo barreessinuu fi assembly language jalatti yeroo barreessinu garaagarummaa baay'ee jira waan ta'eef isaan hubadhaa. Virtual machine concept illee ilaalla. Achiin gara boodaatti jechuudha. Kana waliin ilaalla. So hadhaa welcome to assembly language kan jedhu jalatti yookaan assembly language kana jalatti maal hubanna? Processoroota hedduu akka jiraatan hubattanii macro processoroota baay'ee jira. Inni hadha nuti ilaallu immoo x86 kan jedhu kun 86 ilaalla. So the x86 processor type start saddeettamii jaatti yoo fudhanneeyyuu 32 bit jechuun ni danda'ama. Intel Pentium 4, Intel Pentium Core 2 and advanced macro devices AMD Antilion. Most all processors run under Microsoft Windows. Microsoft Windows warra jala jiran baay'een processoroonni isaanii baay'een isaanii isa jalatti ramadamanii as jalatti ramadanii jechuudha. Inni biraa immoo I think assembly language fi machine language garaagarummaa isaa sirriitti beekuun dirqama ta'a. Machine language yoo jennuu fi assembly language, high level language, low level language yaadota baay'ee jira. Assembly language kan jedhu slightly high level language dha. Maafi machine language adoo jiru assembly language low level jechuu hin dandeenyu. Medium jechuudha. Slightly high level language dha. Maafi bakkitti yeroo inni qubee Ingiliffaa kan fayyadamnuun argina ilaalla baay'ee koodii irratti the readability of instruction is better than machine language. Kanaafuu instruction isaa yookaan koodii isaa yeroo barreessanu it's better than machine language. Machine language yeroo baay'ee low level dha. Hardware dhiyaata. Assembly language almost gara high level dhiyaata.
haa ta'u malee high level irraan gadiidha jechuudha. Yeroo instruction isaa barreessinu yookaan yeroo koodii isaa barreessinu xiqqoo machine language irraa assembly language nuuf hin gala jechuudha. Nu hubatamuu hin danda'ama. One to one correspondence with machine language instruction jedha. One to one correspondence with machine language instruction jedha. One to one dha jechuudha. Hariiroo isaanii one to one dha. Ilaalla baay'ee machine language jalatti mee it's native to a processor, so it executed directly by hardware. You see machine language gara hardware itti dhiyaata sinin jedheera. Yeroo execute goonu directly hardware irratti hojjenna jechuudha. When you execute some program, some codes, you see you can execute that code directly by hardware. So an instruction consists of binary code. Instruction kan jennu koodii jechuu dandeettanii. Instruction kun yookaan collection of softwares or collection of instructions kan jiranii isaan kun 0 fi 1 represent ta'a jechuudha. Isa keessatti machine language jechuudha. As keessatti immoo assembly language keessatti garaagaraa ilaalla baay'ee. Okay. So hierarchy of the language jedha sirriitti beekuu qabna baay'ee. Application jechuun bakka application yookaan toolii fayyadamnee itti barreessinu ta'uu danda'a. Kanaafuu application jechuun software operating system irratti jechuudha. Operating system gubbaatti application program jenna. Gidduu kana operating system jiraachuu danda'a. So it is high level language dha asii olii jechuudha. Human readability qaba jechuudha. Namni dubbisuu danda'a waa asirratti barreesse tokko. Kanaafuu alright. Second of this so the guy machine dependent and the high level language da kanaaf machine independent dha jechuudha asii oli. Machine irratti rakkoon qabaatu garuu akkuma adda gabbu'aa dhunnoon machine independence isaa bu'ee dependent machine ta'a. Machine tokko wanna koodii isin jala kanatti barreessan for only single machine ta'uu danda'a. Inni asirratti barreessitan maashinii baay'ee irratti ta'uu danda'a. Kanaaf machine independent jechuu dandeenya. Isa fakkeenyaaf Microsoft irratti barreessite Macintosh irratti yookaan Linux irratti run gochuu dandeetta jechuudha. Kanaaf machine independence jenna yeroo baay'ee. Kanaafuu high level language jechuun human readability qaba naannoo kanatti. Fakkeenyaaf Java fudhattan Java waan isin barreessitan Ingiliffa see out system out scanner class ምናምን ከጀነ ከስ barreessinu kuni jechoota Ingiliffaa waan ta'eef human readability qaba. Maashinii isa dubbisuu hin danda'u baay'ee high level kana. Kanaaf asii olii maan jennaan isa application irratti hojjennu machine independent yookaan high level language jenna. Inni biraa immoo machine specific dha. Asirratti assembly language machine specific jechuun low level language seenneerra maashinii fakkeenyaaf isa hardware tokko irratti barreessite isa biraa irratti run goote si hin fudhatu jechuudha. So more kun specific dha jechuudha. Maashinii tokko fakkeenyaaf Huawei company software isaa yoo develop godhu Huawei qofaaf. Inni immoo Google company fakkeenyaaf mobile Nokia fa'aaf inni hojjetamu inni Nokia irratti hojjetame Huawei irratti yookaan smartphone akka Apple kana fa'aarratti iPhone kana fa'aarratti run ta'uu danda'a. Maafi kanaaf specific machine dha jechuudha. Specific machine fi koodii hojjetamu assembly language keessatti ta'a. So machine language kan jennu asii gadidha. Ilaaltanii xiqqoo slightly high level kan jenne duratti kanarra jechuudha. Machine language kanarra kana wayyamaa fi Ingiliffa bakki inni fayyadamu jira waan ta'eef more inni kun namaaf hin dubbifama. Inni kun immoo maashinii qofaa dubbifama. Inni asirratti barreessinu instructioniin baay'ee asirratti barreessinu machine language jedhama. Kanaafuu 0 of 1 represent ta'a. 0 of 1 mark ta'e namaaf dafee hin galu. Fakkeenyaaf lakkoofsa 6 gara binary code itti jijjiirsiin jedhane jijjiirtee kaatee tasa si gaafatane himuu dhabuu dandeetta. Maafi machine language fi human language is not the same. Macro program controller addana jira. Kanaafuu dhumi isaa immoo machine language fi hardware gidduu macro program controller tokko jira. Isaan ilaalla. Alright. So assemblers, linkers and debuggers kan jennu kun yaada baay'ee barbaachisaadha. Asirratti hubadhaa. Assemblers kan jennu it is a program.
Programming by the way, an assembly language is a program that converts source code program from assembly language into machine language. So source code jechuun isa Ingiliffaan barreessite jechuudha. Source code yookaan koodii ati barreessitu inni sun eessatti jijjiiramuu qaba? Machine language jijjiiramuu qaba jechuudha. Machine language yeroo jijjiiramu garuu maaltu fayyadama? Assembly language to assembly godhaa jechuudha. Translate si godhaa jechuudha. So inni asirratti gara machine language jijjiirame suni link ta'uu qaba. It has to be linked. So we use linker. So it combines individual files created by assembler. Inni assembler created ta'e. Inni source code gara machine language create ta'e uumame suni inni sun maal jedhama? Object file jedhama. Inni gara jijjiirame source code irraa gara machine language inni jijjiirame suni object files jedhama. So isa kana link godhaa jechuudha. Eessa link godhaa? Into a single executable program. Gara single gara specific by the way gara machine language gaafa deemnu general to specific deemna jechuudha. So it links into a single executable program. Kanaaf inni maal godha? Link nu godha yookaan combine individual files faayilota individual taane isa assembly language create taane in assembly language create taane object file dha. Object file kana specifically maal godha? Link godha jechuudha. Debugger yeroo baay'ee akka error correction itti fayyadamna. It provides a way for a programmer to trace the execution of a program and examine the contents of memory. So debugger is a computer program that is used to find bugs and errors in the program. Program barreessine keessatti yeroo parse goonu jira, yeroo compile goonu jira, yeroo fakkina Java barreessitanii run godhuun dura maal ta'a? Compile run ta'a. Kanaafuu yeroo baay'ee debuggeriin akka error correction itti fayyadamna. Kanaafuu innillee computer programmeridha jechuudha. Programmiidha jechuudha. Inni asirraallee akkasuma inni hundinuu baay'ee programmiidha jechuudha. Akkasitti hubadhaa. Programmii barreeffame waan ta'eef. So maashinii miti jechuudha. Compiler versus assembler. Compiler is a program kun maal jechuudha? It is what? A computer program that reads a program written in one language and translates it into another language. Kanaafuu maal godha? Compiler yeroo jennu programmidha. Wanta program ta'e tokko yookaan wanta hojjetamee computer keessatti install ta'eeru. So it is what? A computer program that reads. Maal godha? It reads that program. That written in one language. Language tokko keessatti yookiin C ta'uu danda'a yookaan C++ ta'uu danda'a yookiin Java keessatti ta'uu danda'a. Isa achi keessatti barreeffamee read godha, hin dubbisa. Erga dubbiseen duuba maal godha? It translate into another language. Gara high level language keessa isa barreeffamee gadi yeroo compile gootanu gara machine language itti jijjiira jechuudha. Akkasitti naa hubadhaa. An assembler is a special type of compiler which translates only assembly language to machine code. So gara machine code itti nu jijjiira jechuudha. Assembly language has a one-to-one mapping with machine code. Machine code map fakkina transistoriidhaaf inni hojjetame inni capacitorii hojjetame capacitorii ta'a transistorii ta'a baqa asirratti maalidha? You see one-to-one mappingidha jechuudha. With machine code. Code is 0 with 0, 1 for 1. An assembler may be used for producing code that runs very efficiently for occasions in which performance is very important. For example, graphics engines, embedded system with limited hardware resource compared to a personal computer like microwaves, washing machines. These all are what? The application of assembly language. Mostly compiler and debugger are combined in single packages. Package single keessatti combine ta'anii source code fi object code jennee yeroo dubbannu by the way isin galuu danda'a. Source code is written by a program. Eenyuun barraa source code yeroo baay'ee Java irratti ta'uu danda'a, C++ ta'uu danda'a. Yeroo barreessanu that is source code. Eenyu barreessa? Programmer barreessa. Usually using what? High level language. High level language kanneen akka Java, C kana kan taane fayyadamnee maal goona? Barreessina jechuudha. So source code yes usually contain meaningful variable names and helpful comments to make it more readable. Namaaf hin dubbatama yeroo baay'ee meaningful variable qaba jechuudha.
Object program is typically a machine executable program created by compiling a source program. Kanaafuu yeroo baay'ee object programmiin maanta typically eessarraa dhufa? Source code irraa dhufa jechuudha. Source code'n gara kamii jijjiirama? Assembleeriin gara object file'itti jijjiirama. So inni kun akkas jechuudha. Object program is typically a machine executable program. Kanaafuu machine executabiliidha jechuudha. Executabiliidha jechuudha. Isa fudhattee bakka biraatti execute gochuu dandeetta. That's created by compiling a source code. So object program is usually a machine executable file which is a result of compiling a source file using a compiler. Compiler fayyadamne isa link goone jechuudha. Intermediate between source code and the executable file is what we call object file. So source code fi executable file kan gidduu jiru maal jedhama? Source file yookaan object file jedhama. Dhiifama object file jedhama. Types of assembler in the programming mode is types of assembler. Gosa assemblerii alaallume Microsoft macro assemblerii kan jedhu jira, turbo assemblerii kan jedhu jira, netwide assemblerii kan jedhu jira, GNU assemblerii kan jedhu jira. Types of programming modes asirratti kun garaagarummaa isaa kun types of assembleridha. Kun types of programming modeidha. Moodii isaanii maaliin jira jennee ilaalla. 60 biitii fi 32 biitii yeroo baay'ee assembly language kan jiranu 60 bit address mode programs. So it's called what a real mode jedhama yeroo baay'ee real mode dha. Yeroo baay'ee MS DOS irratti hojjetama yookaan run ta'a. Inni kun 62 bit yoo ta'e 32 bit address mode program duratti isinin jedheera. We are talking about 86 microprocessor. Waa'ee 86 microprocessor dubbata jira taanaan waa'ee 32 bit fa dubbata jira jechuudha. 64 as keessa hin jiru. Kanaafuu bit address mode programs so called protected mode. Kanaafuu bakki kun protected mode dha. It runs under MS Windows operating system yeroo baay'ee Windows operating system irratti fayyadamna. Inni kun 32 bitiin kun. Inni kun immoo inni 16 kun MS DOS kun 16 bit 16 jechuudha. Biitii 16 fi biitii 32 as jalatti fayyadamna. Isa jalatti microprocessorii 86 x86 kan jedhu kana. So characteristics of assembly language. One relationship with a machine language. Amalli isaa maalidha? One relationship qaba jechuudha. Amalli assembly language maafi maashinii tokko gara maashinii tokkootti link godha. So it has one relationship with machine language. That means a single assembly language instruction is equal to single machine language instruction. So C++ and Java has one to many relationship. Not portable. Which one? The assembly language is not portable. Program written in the assembly language supports only specific processor family maaf seeta. Inni singleidha gara machine language itti gadhiyaata waan ta'eef yeroo baay'ee specificidha jechuudha. So it is usage it used to code device drivers and hardware interface routines. Yeroo baay'ee koodii deviceetii fi driverii fa'aa barreessuuf kan nu fayyadu assembly language dha. Mnemonics kan jedhamu kun it is assembly language consists of statement written with short mnemonics such as add, move and sub and call. Yeroo baay'ee koodii isaa add, move, sub kan jennee fayyadamna jechuudha. Koodii isaa yeroo barreessinu ilaalla. Kanaafuu inni kun akka high level language ta'uu baatellee inni kun add, move, sub, call yoo jennu jecha ingiliffaarraa kan dhufe human readability qaba. Kanaaf machine language irra caala assembly language namaaf hin dubbifamaa jechuudha. So importance of the assembly language, we have seen it used for code optimization. In Brahmo code optimization if nu fayyada. So high level language miss full control of machine. So it missed the full control of machine. Assembly language deals with a finest detail of the processing. So it will do only whatever it is told to do, not less or more. What himame qofa hojjeta jechuudha. Kanaaf asirraa. So it's used for embedded programs. Yeroo baay'ee embedded system keessatti bakki itti fayyadamnu isaa jechuudha.
So embedded programs are short programs stored in a small amount of memory in a single-purpose device such as telephones, automobile fuel, ignition system, air conditioning control, and the security system, data acquisition instrument, video card, sound card, hard drivers, modem and printers as keessatti fayyadamna baay'inaan short codeidha. So real-time application dealing with simulation hardware monitoring require precise timing and response. High-level language do not give programmers exact control over the machine code generated by compilers. So assembly language permits you to precisely specify a program's executable code. Kana jechuudha. Code in a games controller used as jalatti maalidha game controllerii fa'aa akka fayyadamnu koodota isaatii fi so used to understand the computer architecture computeraa beekuu barbaadde kanaaf nu fayyada. Device driver jenneerra baay'eedha wanti inni asirratti nu fayyadu. This is the importance of assembly language. So assembly language and high level language versus let us see some of their difference and their similarity. Asirratti ilaala commercial and scientific kan jennu formal structure dha. Yeroo baay'ee high level language it is formal structure. It is easy to maintain large sections of code. Kanaafuu human readability waan qabaatuuf it is easy to maintain. So in the assembly language it is minimal formal structure, so it's difficult to maintain the code. Code isa maintain gochuun baay'ee nutti ulfaata jechuudha. In this way application jechuun bakka itti fayyadaman isaati written for single platform, medium to large size yeroo baay'ee application isaa kana. So let us see this one. Usually the high level language is portable. So the source code can be recompiled on the each target operating system with minimal changes, so it is easy to maintain. So this is not portable, so it must be recorded separately for each platform using an assembler with a different syntax, so it is difficult to maintain. Yeroo baay'ee maintain gochuu baay'ee rakkisaadha. Hardware device driver kan jennu may not provide for direct hardware access. Direct access gochuu hin dandeenyu hardware driver isa jechuudha. As keessatti hin danda'ama garuu. So if it doesn't provide, they very difficult to perform. So in the assembly language, hardware access is direct. Hardware directly access goona jechuudha. So easy to maintain short program yeroo baay'ee easy maintain gochuu danda'amaa fi specifically hardware access goona waan ta'eef. Embedded system bakka application isaati baay'ee gami kuni embedded system keessatti fayyadamna, computer game keessatti fayyadamna. So it produce too much executable code. Code baay'ee guddaa ta'e execute goona jechuudha. Maaf embedded system fi game yeroo fayyadamnu yookaan develop yeroo goonu baay'ee fayyadama. So many may not run efficiently yeroo baay'ee efficiently run ta'uu dhabuu danda'a because it is huge. So it is executable code is asitti assembly language it is what executable code isa asirratti convert ta'e jechuudha. Convert ta'e executable dha. So it is a small and runs quickly. Kanaafuu executable jechuun fakkeenyaaf operating yookaan application tokko yeroo caantu finalidha application dhumate kanaafuu caanu qofa jechuudha. Asirratti garuu koodota it is very much difficult. Thank you very much. I think virtual machine yeroo biraa ilaalla. Har'a asumatti yoo dhaanne natti tola.